كان أمانات التعداتو عارف باو في برنجرتو نمني تبيكو في نجرو ورسين برنجرت اللي وان مفنات نتين نما أولما تزسو وان بيتنا تنفكاتو هي مفنا سنبرا قال كنت بيجرا كنت بيفعل لما بيقولي بيته نبي ما شاء الله مناك ما قصدي زين في بكلمة تدبي يصير اللي تيسوسن سجله نما دلو جرو خجمين مجرو زين دقيقتي يوم تديك عشان دراني سكستين دراسة يا دقيقتي نما دواي وده وري قراءة قبض في نسمي فعلا في سوق أني تقبل إن شاء الله مركب تجرا كأني كان فكرتها أما ثلاجة كان في الموز تجرا جرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما في جانب تطور دكتور تكينيا كم نجافة يا جرتين تلقي قبل أخذ بيلان بلبي. إجاوان سجلة تكسينة نتاسو جروب نم درب تيرا كنا ما بريسا أنا في زي وفكاي إجا ساعة أنا أمري في قطارة لكن أنا لي فجرة كم أقدر فجرة نم نموتو في الريبرة نم تكشين كذا تيراندا فجرة هوجا عشر أنا تكلم دبرتي يرو ديت وباسنسر يسون أكهر متي شوفوا بقاو تمركوا في الموت سدفسو تيرا شورو قدو تيرا مرقاي شو رقوا راجرا يجا بيها تمرك دستي توراني توي تسن والله مرقا تجرا غنام السبي أكاني نامني غرق أبوهم بيل نامني غرق أبوهم راسا إذا قهدت تجرتهم بيلا سنيف غنام كاني أني بيسي جوا أقول تجرا وأنت كنا ليش نقرسيسا إذا أم خانو سرّي كامل دكانة كيسة تكين ودينا ما تبى دكان تبنيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبردا بحمد تيمت رصت قبل الطوب كم جاوا يقبضني جرتني كم أقدر تقول روادي نبش جرا فترة قبل جرا مهانوسيف أيوة فترة قبل في الجرة جا فيديو يرونيات تسيني مرة أبو دندينيا مالي في وقتن الري برا كامنتي أجمعت تتكلمنا نما برات اللي راح تجرا وانت إفادة نفسنا إفادة بسوا أنت نبدو مكان كيسة تتوسيني كنا في جشورة كون كنا كيسة نياتشو ملا أوسو إفادة نفساتي نما أوسو نجيكين سو تكون كنا في جشورة سو ترى برا كامنة سنيفو فيديو سني ورا ورا بتملا كيسة تيجورة أمو مانتنا لا داوان نقول جرو موجودة بس جرا مرك أقول جرا جرا أشجع الجلشين وجنك كم يكتاتي سينكرسيسا كان فكرة كمركز جرتني تجورة ما يتبصر ما فيديو لا بتوني لا عشان أقول أيوة والله جنك كان فكرة ده لازم جرا تلا إذا شرك إني كان فكرة أما ثلاجة كم في الموز أقدر تان شورون تنسون بعد جرتي تنتي مركان كان كوبيسين جرا بفكراني مخانو سيفه أما جيسو في ديمنا شورا يرو جيسو ما سني مرة من أكرتني سنيفو كوبيسين جرا ثلاجة اللي كوبيجرا كنا سنيجا سا غنما كيسا سا ما سا تكبوتو فيمي سا تكبوتو في إن شاء الله Egaa yeroo laaqanaatitti dabarreetti jirra. Laaqana garuu viidiyoon kun hir'ina qaba jechuudha. Maal hir'ina qaba? Viidiyoo kana waraabnee xumurree turree garuu haga xumuraatitti asirratti viidiyoo amma argaa akka jirtan kanarratti hin jiru. Haala kanaan lukkuu qopheessinee dinnicha waan hunda qopheessinee laaqana ajaa'ibaa hojjanneeti turre garuu haala nama guddisuun viidiyoon isaa jireenya ta'ee amma viidiyoon kun asuma karratti dhaabbate jechuudha. Akkuma qulaallametti viidiyoon cinaan tokko bilbilli biyya waan viidiyoo hedduu qabatuuf guutuu waan ta'eef bilbila mukaan usitti ergaddeeti biraa dileet godhee kana qofaa miti jira malee piraankiilee waan itti ta'an gadhisuuf ta'ee akkasitti dileetii ta'ee asirra dhaabbatee dhiifama irraa taa'adha waan hordoftoota biyya qaqqaalii. Egaan kunis akkuma argaa jirtan waan biraati kan kutti qulaallamee jira viidiyoo hedduu maruu waan akka jedhamu marti viidiyoo waan itti ergatu. Free waktu mukallaf jechuudha. Nyaata maal firfirii nama deetti kennachuun keessatti garuu irraa jijjiiru fi yeroo takka nyaata jechuudha. Waa wal fakkaataa yeroo nyaatan nama salachaa nama hifachiisa.
Kuno haaluma agartan kana firfirii keessa nyaata waan hundarraa'u akka yeroo nyaattu shorbama qofaa waanuma maraqa qofa yeroo dhugde akkasii hin ifachiifneef jechuudha. Nyaata yeroo takka takka haala kamiitiin jijjiiruun gaariidha jedheeti. Yaada keessan yaada nama biraa waan jiruun qabu. Egaa amma laaktiseetiin godhaatee firfirii akka nama zayii ta'utti almost kan yeroo kanaatti waan bira hin jirre kan malee harka tokkoon guddaa jira harka tokko ofirraa viidiyoo waraabatti waan nuti kushoo sin agarsiisa viidiyoo kan miidhaguu kan nuti sin agarsiisa xiqqoo akka jiru godhe maaliif akka lafti akka jiru godhe kokkoo isin barbaadne warra viidiyoo keenya nu arginu tura viidiyoo keenya jira yeroo deemee biraatti qabattee nyaattu akka itti jalaa hin jajjabanne godhe firiijii dhaabsuutti jiisee godhe fakkaata irraa firiin keenya. Amma immoo buna dhiyeessutti jira jechuudha. Mukaanus biratti buna dhiyeessineeti duraan diiwaanatti buna dhiyeessanii dhugna garuu amma immoo diiwaanatti buna dhiyeessinee akka hin dhugne mukaanas waan daa'ima xiqqashoo qabduuf isii dhiiftee waan isiin hin deemneef isii biratti buna dhiyeessineeti buna isii bira danfisnee dhuguuf deemaa jirra jechuudha. Maaliif asitti dhiyeessitanii jechuun keessan irra garuu isii achitti yaamurra daafanii bira asitti dhaabnee isii biratti akka isiin urgaa addunyaa kanatti yaa urgaa. Amiin. Ajaa'ilee mira. Urgaa. Sitti abaratu biyya. Hai amiin. Du'aayi tajaajila boota addaati. Hai waan biraan jettu addunyaa kanatti amiin keessa jettu. Akkana gootee na urgeessa sitti abaratu jira. Amiin. Dhageeffadhaa bee du'aayi dhageeffadhaa rabbi taalus kana akka bakka binaan jedhani kunoo ilmoo bira taa'utu jira. Wii ilmoo seente aadiidha ilmoon akkana seenu. Naan. Torbaan namallee qabu. Urgaa jee. Dhiisi buna si gubaa dhiisi. Bana? Si gubaa dhiisi hin tuqiri. Yoo? Qabi. Kaameraan qabatiin qaba. Gallaksi. Laa kaameraan qaba as qabadha. Kaameraan qabatin. Ta'u irraa ol qabi. Dhaabbadhu urkaayi dhaabbadhu. Qabi kana qabi. Kaameraan qabatin ni sin jeer. Qabadhan kanallee. Qubata na gaddeebisi. Qabadhan. Akkam akka dhaabbadhu. Kalau sih nerabar jero video. Hamar bosan sih. Wai buru. Wai. Adi najin lagi nggak ada nomor ramai usi. Keras gaji. So nak kami tiap kamar jertu sedaru. Dapat. Ya. Masya Allah, tabarakallah kanus najash. Harker ragam. Aja apa ragam bekar kita video. Uno. Amas mari. Wow, kameraman. Wow. Masya Allah, kamera rakut. Masya Allah. Orangnya mulai dah. Kanan mulai tadi. Gobas habibi. Egaan daawwattoota keenya kun buna haala kanaan dhugutti jirra. Immoo afnaan fandin bira jiranii akka carraa ta'e jechuudha. Keessumaa hedduutu jira ammas diiwaana illee namatu jira. Ammumaa ta'e keessumaa wayii dhufanii diiwaana jiranii isaan biratti garuu hin goone. Warroonni aara biratti daa'ima biratti maa aarsitanii jettanii illee jiraatan waa xiqqeeshuma aarsinee garuu hin barbaachisaa miti jedhanii namni irra hedduun nama. Mana kasih insyaallah nas video kayaknya aku mau itu hubet jira kana farakan tashurbati shurba gudema kadanya ne kush turre jira la kana turre jira amma so musara riba gatin bere rafjurti so si riba gatin bere ne agasi riba gatin dulu ko peso hi jura kana ngolu jira mal kana wala tisirta ki gasalo wayrat shila kanhum zakata kacha Mustariya tu kan kamu sih gula aja large, kamu itu kabira sila,
Akkasii san godhu jira. Ija isin kaa'u si godhu duraan jalaan oola haala mi'aawa isin gosa akkasii san godhu jira. Waan akka ta'eeti. Akka duraan faana tura. Muka ni bakal muncul konsep balik lagi konsep. Coba deh kalau kata. Egaa amma kunoo akkuma agartan kana lukkuu itti naquuf jechuudha. Shorbaa keenya lukkuu qopheessuuf jira. Kun immoo achi kuduraa itti jira. Kuduraa bira bulis illee fa'aa walitti aqulalleeti. Kana lukkuu kana itti naqaa cicciree xixiqqeessee jira. Akka shorbaa keessaa gurguddaa yoo gurguddaa shorbaa keessatti hin tolu xixiqqeessee itti ciccira jechuudha. Gurguddaa waan miila lafti ta'ee sirrii cicciruuf waan jenneef akkuma naqaa. Inu yeroo dakkaatan cufametti wanna ta'a waan ta'eef sirriitti bilchaatee itti yaa'a waan ta'eef egaa akkuma agartan shorbaa wayii itti nannaqutti jira jechuudha. Dhaqii nama baaraata shorbaati kunniin itti akkuma agartan itti nannaqutti jira. Wanti shiileetiin lukkuu itti naqee dakkata jechuudha. Viidiyoo keessatti ittiin dheeressu hedduu namatti hin tolu viidiyoo yeroo dheeratu ilaalu jechuudha. Nama hifachiisa. Sanifu berarti wati kosin berangga insyaallah. Ega aku agartan asin gini jera waktu kita kini kali urutan kono anak kata mana deh orang tienen amma kun sorba isa warna dia itu kira kalau kita biasa nih kalau dia kita yang menjadi semua garu kuni garbu nanti kakak tuh sun kor dia sun ke garbu sih ala kanan ala kakak kamu tadi ya benar kuduran kayak ini robain begitu baru asli mengadakan kayak ini garbu tahu rabu sampai ini garu garbu fakkaatu kama di fakkaata yeroo laalani waan akkasiiti asiin keenya jirra kun bishaan itti naqeeti itti ol gootee itti cufa jechuudha. Achi boodanii irraa banee maal akka inni fakkaatu wajjumaan agarraa hedduu namatti tola namatti hin tolu jechuudha. Egaa daawwattoota keenya shorbaan kana fakkaata. Isinitti agarsiifne gaachitti gisee eega bilchaate bada itti agarsiifne duraan viidiyoo waraabeetii jira. Sirri nyaadduuf sari'a akka hin gammatutti. Shorbaa kana dhugaa himuudhaaf kan laaltallaan. Ni beeka namni biyya arabaa shorbatu khudaar ma'a dijjaaj. Kaanu sifin godhu ture osoo hin galin dura. Gaafa dalee garuu anis ni godhadhaa jeetiin jira. Waan illee hordoftoota illee himeetiin jira. Mukaan jalaa argee shorbaa kuduraa fi dijjaaj walitti godhan kana laakiin namuu shorba garagara beeka. Akka akkatti godhan namni tokko namaa hundaatu waliin fakkaatu shorbaa. Afnaan illee jirti immoo afnaan illee akka carraa ta'ee as jirti. Amma maastirii kana dhufte. Amma dalagaa jirti. Dalagaa jirti. Akkasii namni dhala shorbaa kan yaadda isin bareedaa fi dhugaa himuudhaaf oola. Akkuma an godhu goote kam? Wallahi. Wallahi. Wallahi akkuma an godhu goftu goote maashaallah. Akkasitti naaf ta'ee yaadne gaafa an dalee ni gootaati. Kalau sikizin guru kacelo lali ciri lagi saya gode cerita. Saya gode. Laki shorba gosok kan ramai gonin. Sekarang yang gon. Ara kanak tim kan gon. Wanti wana dinicha kopashil. Dinicha bi wanta kopashil. Kudura gotur bekat katin shilu. Akam mahana. Badal dishilu ga shorba ada minum dekat ama. Amma swadira. Imam shorba gotu kadati. Mereka. Ewa. Shorba gotu. Gimana kau berkata? Ewa. Shorba itu senang gimana kau berkata? Gimana ni wal fakata bete? Karuza terus kurang. Mereka saat ini itu karuza hasil jual karuza ada lagi. Karuza ni itu lagi. Mana sih baru jalan bete ni? Akan menang nama dulu tanah. namni yoo alfuute maal alfuuta maal hojjeta gidee bakka seentellee maaliif ol kaataati maal kushiinaa goote deemtaa kaasiin jaalatti harka dhiqatuuf gisee kaate maa harka dhiqattee deemtee dhiqattaa maal waan jedhani harka dhiqatiin deemtee amina saabunaa fi bishaan isheen naaf idda laakiin haa hin hayyamtu misteriyaa waan kana beekone ani garuu wallaahi hin hayyamtu wallaahi taa'uun fedhu nazoon fayyaa qabu alhamdulillah rabbil aalamiin
شربان أوكي رجلتهم من سنجا والله بتجي وعمرنا على رد وانت كيسانو أنا بر أنا أماني الدعاء ناقودي والله أماتي الدعاء ناقودي لما تدخلنا كنا تدرسي خان ناقودي الحمد لله رب العالمين أماتي الدعاء ناقودي في أماس دبلت عن هرود دفتو تري دون زالة الدعاء ناقودي نمني تكانت نادم من بيقول الحمد لله إيجي يا سندي مرة إلى هنك أرانتنا قالني المنا ما قا جزء نمني تقواسي كده قلتو ميسين جتة المنا ما تبيو قلتو متشاول تيو هاتي إيش متكوان إني تقول سن لا واقوتو في ستين بكاتو كلني كبي جنان كبي إيمان كبي مفنان كبي كامل كبي إنسان ده ورا عمري ديرتو بيفين يوددينيو ورا الإرام فتربي إن شاء الله والله لازم عمري ناف ديردا والمال أصلا دوغانين تاير كده توما والله لازم نجيب توما namni hedduun ammas karaa keessatti nama hedduun namni isaa man qableen dhufanii kan amaanaas itti haataatu haadhaaf abbaa ofii bira hin jirtu namni itti beekuuf hin jiru warri isin bira jirtanillee waan uummaafnaaf hin ta'in nama ulmaa teessisu waan beektan natti hin fakkaatu yoo uummaafnaan isin biraa gara kuttee jira akkatti beekan illee beekanii beekte ni beekan maashaallah viidiyoo keessatti uummaafnaan beektii waa'ee kanaa qilfaa hundi dabbistee sikkanitii maashaallah akka jaanii nama fuuldura laalee nama beekanii nama dhalee meemmasiin nama haadha daa'imaati. Akkas jechaa turani yeroo namni karaa keessatti akkas naan jedhu dhiiroo guyyooma tokkicha eegeesiin deemte kana garaa guuttattee nyaatti immoo isii beeloftee garaa isii khalaas akira dheetti kennamoo akka bijeetiin yaada. Laakiin maashaallah tabaarakallah namni isii fi yaadu nama tokko lama miti. Naaf yaada bush jetteen kanumatti jechuudha siibuma wallahi wanni hundi abbumarraayi. Kamaan jee du'aayidha. Wallahi du'aayi haadha abbaa keetti du'aayi sii godhe kaanus fiigu jira ilmoo fi kanaas nyaadhu sirraa hin dhaaba kameera. Akkas hordofuu isaa fi kabajamtoota keenyaa. Egaa hordoftoota keenya hundi keessanuu bakka teessanii karaa keessattiin baga rabbi nagaanii ilmoota guddatu rabbi haa godhu mukaanus illee akkasiin jabaatu bira dhaabbadhaa kan jettan hundi keessanuu galatoomaa galata guddaa qabdanii mukaanusis yaadaafoo hordoftoonni kan hordofu hundinuu anarra caalaa hordoftoonni keenya jechuudha ummaafnaan kaamilaatuub kullanii isaan irra gaafatanii inni maaliif waa'ee viidiyoo keessatti mana hakimaa seeneef isaan hedduu gama keessaatiin isaan gaafatan jechuu galatoomaan isaan warri kaamilaatuub miseenjeraan maashaallah miseenjera keessa warruma si gaafatuuf hin deebisuudhaaf halkan guutuu kaatiraa buleettee bakka kiyya guutee isi gaafattanii badala silaa ana gaafattan jechuun isin deebisuu isiitiif haa galatoomtu hordoftoonni warri isi gaafatan hundi naaf galatoomaa mataa kiyya gubbaa du'aayin teessan laala kan mataa gubbaa naga roobu jirti akkuma waan aamina si jechuutti jira wallahi addunyaa kiraa rabba nagaanii kamta jirti jaanii addunyaa kiraa rabbiin rakkoo sitti yootun sirraa furu siin jaanii asumaan nama hedduutu jira kanaa instagraamatiin illee karaa zabuun illee karaa instagraama kanaan gaafuma siin mana yaalaa seenterraa zabuun itti na tokko horadhe warri garaa qabu yoo xiqqaate nama meeqaa gara nama 16 hin gaanii laaleetiin yeroo amma namni irra nama na dubbise galgala yoo barbaade miseenjera waan isaa hin agarreef warra isaan karaa keessatti garaa hin qabaa rabbiin nagaa naa hiikuu du'aayii namni dhalee du'aayiin isaa hin qeebalamtii namni garaa qabus du'aayii isaa hin qeebalamtii muhaanusiin du'aayii naa godhe jedhiin jedhanii namni hedduun du'aayii sirraa xalabatanii natti dhaamanii warra garaa qabu warra garaa qabu. Rabbi nagayaan isin yaa hiiku dhugaa himuudhaaf nama deetu nama dhaleetu nama dhaleetitu nama garaa qabuuf du'aayii godha wallahi mana hakimaa keessatti saniif bakka lamatti addabee siree ciisu san sagalee nama dhalu jiru qacimiin jiru gizeen dhageetii himata deeqa shan duraanis akkasitti jira sayyaadaleetiin nama du'aayii godha warri garaa qabdan rabbiin isiniif haa laaffisu laalaan addunyaa kanarraa ilmi namaa laalatu takka immoo dubartiin laalattu tanii fi abadan hedduu nama dhagahamtu takkitti tana rabbiin dhagaa garaa isiniif haa godhu rabbi isiniif haa laaffisu inshaallah warra garaa qabu san hundaa'u gaafa dhalatan garuu amaanaa du'aayin tiyeetuun qeebalamte jee akkaan ifiin amanu akkanuma miseenjera rabbiin nagaa hiika jira nagaa hiika jira jaadaati isiif hima isin naaf himtee waan wal dubbisu baannillee inshaallah isiniif hima ani filmoon tiyyalle nagaa fayyaa qabnaa jaati rabbiin du'aayii keenya tana akka taasisu rabbi malee namaa miti nuti du'aayii isinii godha rabbi tataatu haa godhu warra garaa qabu namni tokko hin dadhabaa guyyaa san dhukkubsatee guyyaa san waan akka ta'e kalaas lallaafataa rabbi isinii haa laaffisu
nam tokko tokko jajjabumaatu osoo akkanatti fiiguun da'ee jechuudha. Rabbiin isin bira haa jiraatu. Obboleeyyan keenya akka akiraa ka sooshaal miidiyaa irratti beektan hundi keessanuu bakka jirtanitti rabbiin guddaa isiniif haa jiraatu. Isiniif haa laaffisu ijoollee teenya ta'utti dararamaa jirtullee rabbiin nagaan biyyatti haa galchu. Warra immoo rabbiin addunyaa irratti gubatanii akiraa isa irratti isaaniif haa dabarsu. Jannatu fuduroos isaanii haa kennu. Qabrii isaaniirraa haa laaffisu. Isaaniif haa ibsu dukkana qabrii isaanii. Inshallah rabbi isaan bira haa jiraatu. Atillee waan ta'eessa jirtu du'aan isii gabalamte nama hedduun naan jechuun jira. Inni buusuu fi ijoollee suutii fi ijoollee suutii rabbi nagaan galchee akkuma hidaayyaa keessatti isaan yaadu kanatti bahee isaanii baha galanii biyya teenyatti inshallah ja'anii galtee isaanii dhageessee rabbi namaa gammachiisu inshallah wallahi laazim lennu maaliif namni maneedhaa keessa amata meeqa taa'u oowwa keessa sila hidhaa nagaa jedhamu jiraatan illee rakkoon qabuu hidhaa hin taane biyya namaa keessatti ni dalaganna ja'anii biyyaa baanii jedhamu jiran rabbi nagaan galchee teessan dhageessee nu gammachiisu inshallah. Hunda keessanuu bakka jirtanitti rabbiin guddaa isin bira haa jiraatu. Viidiyoon keenya kanarraa kanuma fakkaataa hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa barakaatuh. Bye.